Injiinar Lalisaa Bantii duraan buufata xiyyaara Itoophiyaa keessa hojjechaa akka turanii fi biyya erga baanis buufata xiyyaara Atlaas keessa hojjetanii jiru. Amma immoo Ameerikaa Daalaas Teeksaas buufata xiyyaara Saawuz West keessa hojjechaa akka jiranidha kan himan. Teknooloojiin aviyeeshinii yeroo gara yerootti guddachaa akka jiruu fi fageenyi inni imalus dheeraa akka ta'edha kan ibsan. Pleenii 707 727 dhibba torbaaf 27 warra jedhamantu ture. Isaan moroof keebiliitti itti baay'ata keessa isaaniitti. Moroof makaanikaaliidha. Amma maal ta'a dhufee makaanikaal siistemiin kun inni keebiliidhaan itti baay'atu suni hafaa kompiitaraan bakka buusaa dhufan. Amma aeroplaanii bara kana jiru latestii kan ta'anii kompiitara kan maneejii godhu. Kanaaf amma DCdhaa kaatee as dhufuudhaa fi isa durii iddoo biraa yookiin iddoo biraa qubatee dhufuu amma direct fly gochuu dandeessa sa'aatii 13 iddoo biraallee akkuma kana na fooyya'insa guddaatu jira aviyeeshinii keessa bara si'anaa jechuudha. Isa durii irra gaafa kompeerii goonu. Teknooloojichis bobaa qusatuu fi haala mijataa imaltootaaf uumuun fooyya'aa akka jirudha kan himan. Aviyeeshinii keessatti kostii guddaan kostii fiwuliiti. Bardama guddaa kan ta'u eirlaayinsii irratti. Innaa aeropileeniin bara kana oomishamaa jiranii sanarratti fookesii godhu. Cost effective. Nyaatan jechuudha bobaa. Boba'aan nyaatan boba'aa xinnoo akka isaan boba'aa xinnoodhaan lafa dheeraa deemuu akka isaan danda'an ta'anii sanarratti baay'ee hojjetamaa jiru sanarratti. Haala mijaa'aa paseenjeriidhaaf uumuu. Sistemii garaagaraatti dabaluu fakkeenyaaf amma Wi-Fi. Amma pileenii baay'een ati Ethiopian Airlinesiin Wi-Fi waan qaban natti fakkaatu pileenii irratti. Amma nu Saawuz West teknooloojii haaraa kanallee amma teknooloojii haaraadha. Wi-Fi pileenii irra teessee hamma ta'e kaffaltee birrii xinnoo Wi-Fi fayyadamta. Bilbilaa deemuu dandeessa. Nama lafa jiru wajjin intarneetiidhaan koominikeetii wal gochaa teknooloojii fayyadamaa miidiyaa fayyadamaa TV dhaggeeffachaa deemuu dandeessa. Karaa Wi-Fi sanyuma samanaa qabnu jechuudha. Teknooloojiin sun illee amma aeropilaanii irra dhufaa jira. Saawuz West walumaa galatti gara pileenii 900 qabu. Baay'eedha. Ameerikaa keessatti eirlaayinsii guddaadha Saawuz West eirlaayinsiin. Pileenii 900 kan irratti amma Wi-Fi gashinee qilleensa irratti Wi-Fi fayyadamaa deemta. Kun teknooloojii haaraadha. Geejjiboota jiran keessaas xayyaarri balaan deddeebiin akka irratti hin mudanne siman. Aeropilaaniin akka inni dizaayinii ta'ee redundant system waan jedhamu jira. Siistemiin tokko yoo feelii godhee siistemii biraa stand by siistemiitu immoo jira. Isa fayyadamtee pileenii qubachiisuu dandeessa. Egzaampilii tokkoon sii fudhadha. Injiniin tokko yoo feelii godhee amma pileeniin warri amma dura 4 jedhamni warri amma baay'een isaanii injinii 2 qabu. Injiniin tokko yoo feelii godhee injinii isa gara biraatiin qubachiisuu dandeessa. Rakkina tokko malee. Aeropilaaniin gaafa deemu lafarraa durii daqiiqaa 90 duwwaa fagaatee deemuu qaba jedhamu. Amma garuu daqiiqaa 120 fagaatee deemu. So balaan wayyoo si qaqqabee lafa gaafa sin jiru baay'ee airport jechuu koodha lafu mantiin sin jechuu koomiti. Airport gaafa deemu airportiin sitti dhiyoo daqiiqaa 120 jira. Laayinii sanarra deemta. So fakkeenyaaf balaa wayyoo si qaqqabee daqiiqaa 120 deemtee laand gochuu dandeessa. Gaafa masmarri sii kennamu sanaan sii kennamu. Sanarraa fagaattee deemuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf amma sa'aatii 4 airport irraa fagaatee aeropilaaniin balali'uu hin danda'u. Dhowwamaadha. Hin danda'u. Maaliif yoo balaan qaqqabee airportiin ati qubattu sitti dhiyoo jiraachuu qaba. Bishaan walakkaan isa kutteen deemtu. Hamma ta'e lafatti dhiyaattee deemta. Airportiin sitti dhiyoo jira. Eeyyee. Akka kanattiin kan intanichi hojjetamu. Geejjiba jiran keessaa kan seef ta'ee aeropilaaniidha. Baay'ee seefiidha. Balaan tokko gaafa ga'u baay'ee dhaga'ama. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa sadarkaa isaa akka eeggatee jiruu fi yeroo gara yerootti of fooyyessaa akka jiru himuun barattoonni sadarkaa gadii jiranis cimanii hojjechuudhaan gara ogummaa kanaatti dhufuu akka qaban dhaaman. Injiinar Lalisaan abbaa ogummaa lamaatiin kitaabas barreessuudhaan uummata Oromoof gumaachaniiru.
Kitaabni koo eenyu siin jedhu jedha. Waa'ee uummata keenyaati kitaabni kun. Waa'ee uummata keenyaa gaafa siin jedhu iddoo ta'e ka'ee hamma har'aatti waan uummata keenya keessa darbe. Jireenya qabsoo, jireenya waan garaagaraa irra ga'aa ture, jireenya mana hidhaa, tokkummaasaa, jabinasaa, even dadhabinasaa illee hin tuqa. Yeroo garaagaraatti wanta ta'aa dhufee durii kaasee hamma har'aatti siikwensiidhaan kaa'a walaloon kun. Kitaaba koo amma eebbisuufan jedha. Januaarii gaafa 19 eebbisaa Ilillii hoteelitti. Kanaafiyyuu namni dhufanii akka eebba kanarratti na argamaniif kabajaanan gaafadha.